Cubbuun du'a bara baraan nama geessu jira, kan nama hin geessine jira. Cubbuu kan nama hojjechiisu fedha hamaa isa jennoodha. Gosoota cubbuu malee sadarkaan cubbuu immoo tarreeffamiin kaa'amne. Cubbamoota cubbuu keessa jiraniif beekamtiin kanneen firdiitu eeggata jeekaa malee. Wayyuu Holistic Media. Jirra jirtu akkam jirtan kabajamuuf jaalatamu obboloota keenya lafa garagaraa jirtan nageenyi waaqayyo abbaa keenya gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akkasumas hafuura qulqulluu hafuura jireenya kan duraa bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u. Kun Wayyuu Holistic Media dha. Wayyuu Holistic Media miidiyaa hunda galeessa tahee sagantaa garagaraatiin uummata keenya tajaajilu addumatti karaa hafuuras karaa sagantaa akkaataa jiru hawaasa keenya irrattis xiyyeeffatudha. Qophii keenya irratti wajjin kan isin wajjin turru an hojjetaa wangeelaa Abdusalaam Ruduwaanii fi obboleessa keenya ogeessa kaameraadhaa Naa'ol Goobanaati. Wayyuu Holistic Media. Egaa akkuma beekamu yeroowwan darban keessatti mata duree qulqullummaa hunda galeessa jiru walii wajjin barachaa turuun keenya ni yaadatama. Kanaanis qulqullummaan jireenya akkamii akka ta'e hiika isaa eegalaallee booda guyyaatti aanutti immoo addumatti waaqeffannaa wajjin wal qabatee jireenya qulqullummaa barsiisu ergasii boodaas fayyina wajjin wal qabatee qulqullummaan akkam akka fe'isu walii wajjin ilaalaa turre. Har'a immoo cubbuu wajjin wal qabsiisee waa'ee qulqullummaa macaafni barsiisu kaasna. Addumatti ka'umsaaf akka nuuf ta'uuf kitaaba qulqulluu keenyarraa ergaa Yohaannis jalqabaa boqonnaa 5 irraa deemnee lakkoofsa 16 kaasee qajiruun dubbisa. 16-17 irratti akkas jedha. Namni tokko obboleessi isaa cubbuu du'a bara baraatti isa hin geessine utuu hojjetuu yoo arge haa kadhatuuf. Waaqayyo jireenya isaaf hin kenna. Kunis warra cubbuu du'a bara baraatti isaan hin geessine hojjetan duwwaadhaaf ta'a. Cubbuun du'a bara baraatti nama geessu jira. Nama isa akkasii kanaaf haa kadhatu jechuu qomiti. Seera malee jiraachuun hundinuu cubbuudha. Garuu cubbuun du'a bara baraatti nama hin geessine jira jedha. Egaa bileenkiyya kutaan maantana kaasne keessatti kutaan maantana dubbisa irratti waa'ee cubbuu keessa namoota jiraniif eenyuuf kadhachuun akka ta'u eenyuuf kadhachuun akka hin taane kaasa. Gabaabatti kanaan dura cubbuun maalii kan jedhu walii wajjin ilaaluudhaaf xiqqoo yeroo fudhachuutu nurra jira. Eegasii booda cubbuun namni yoo hojjete du'a bara baraan dhaqne maali? Kanaanis kitaabni qulqulluun keenya cubbuu jechi hogguu kaasu kutaa namaan tana kaasirraa seera malee jiraachuun hundinuu cubbuudha jedha. Nu immoo wantoota gabaabaa cubbuu wal qabatu gulaallu inni jalqaba cubbuun maalii jennee hogguu kallattu maal laallu ajaja waaqayyoo fedha waaqayyoo akeeka waaqayyoo ilmaan namaa akkatti jiraataniif qabu ala jiraachuu jechuudha. Yeroo nifi seera waaqayyooti ala jiraattu cubbuu keessa jiraata. Yeroo fedha waaqayyooti ala jiraattu cubbuu keessa jiraata. Yeroo seera waaqayyooti ala jiraattu akkasuma fedhaaf akeeka isaa kana ala jiraattu cubbuu keessa jiraata. Faallaa yookaan ta'an gara yaada waaqayyooti ala karaa ta'een jiraachuutu isatu cubbuu jedhamee kaa'ame. Kanaaf kitaaba qulqulluu keenya keessatti gosoota cubbuu malee sadarkaan cubbuu immoo tarreeffamiin kaa'amne. Gosti cubbuu hedduun jira tarree galfamanii cubbuun sadarkaadhaan kan hojjedha kanan hojjetinaa jedhamu garuu taa'ee hin jiru. Inni kun kan eeyyamame inni kun kan dhoowwame jedhamee toora hin galle. So cubbuun du'a bara baraan nama geessuuf nama hin geessine immoo boodarra ni ilaalla waan ta'eef kitaaba qulqulluu keenya keessatti addumatti kakuu moofaa keessatti ifatti cubbuuwwan tarreeffamanii gosaan ta'aniiru. Kakuu haaraa keessattis tarreeffamaniiru. So cubbuuwwan tarreeffaman kana bakka lamatti baasuudhaan ilaalla. Tokko cubbuu abboomamuu diduu keessatti hojjetamu yogguu ta'u lammaffaa cubbuu dhagna ofii yookaan ta'an dhagnaan hojjetamuu jenna. Cubbuun abboomamuu diduu wajjin dhufu yaada akeekaa fi fedha waaqayyoo faalleessu seera waaqayyoo faalleessuun kan dhufu yogguu ta'u cubbuun foonii fiitiin dhufu ni jennu cubbuuwwan waan qaama namaarraa burquun yaada qaama namaarraa burquun yaadota fooniitiin hojjetamantu cubbuu nama biraa bahuu jedhama. Abboomii cabsuuf jireenya deddeebi'uu keessa isa jiru jechaadha. Kanaaf kitaaba qulqulluu keenya keessatti cubbuun akkaataatti ibsamee qaba sadarkaa jechaatti gara sababii addaamiif gara biyya lafaatti kan gale jedhameera. Kan diiyaabiloos yookaan kan seexaanaa jedhameera. Cubbummaan kan dukkanaa jedhameera. Idduudhaaf yookaan ta'an nama waraanuudhaaf balbala dura riphee kan taa'u jedhameera. Akkuma arginutti fedha hamaa isa jedhuun taa'eera. Akkasumas laphee namaa keessaa yookaan yaada garaa namaa keessaa kan burqu jechuudhaan taa'eera. Isuma wajjin wal qabsiise hidda dhalootaati yookaan dhaalmaadhaan kan dhufe original sin isa jedhu kan dhufe ta'uu isaa argina. Jireenya lamaan namaa keessatti keessumaa akkanii fi macaafa garaagaraa keessatti arginutti waan rakkisaa ta'e waan waaqayyoo biratti akkanii fi nuti sammuu qulqulluun hin jiraanne nu godhu jedhamee taa'eera. Waaqayyo duratti jajjabina dhabuu isa jennu jechaadha. Karaa addaamiin kan dhufe jiru seera uumamaa irrattis Isaayyaas addumatti 43:27 irratti Roomaa 5:12 irratti akka ta'etti sababii addaamiif kan dhufedha cubbuun jedhameera. Kan diiyaabiloosii qabeenyummaan isaa jedhameera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maatiyos boqonnaa 8:44 irratti isin kan abbaa tokkooti yookaan kan seexaanaati jee jalqabumaa kee hamaa waan ta'eef
hojii isaa hamaa hojjechuu sanii barbaada isin fedha isaa jala jirtanii je. Yohaannis namni cubbuu hojjetu kan seexaanaati jaa ergaa isaa isa jalqabaa boqonnaa 3:8 irratti. Kana duuba wanni arginu cubbuun qabeenyummaan isaa abbummaan isaa kan seexaanaa ta'uu isaati jechaadha. Addaamiin yoo dhufellee akka hojiititti cubbuun hojii dukkanaa jedhameera. Kanaanis Efesoon boqonnaa 5:11 hanga 14 irratti hojii dukkanaa kan waa'ee hin baasne jedhamuudhaan taa'eera jechaadha. Akkasumas idduudhaaf balbalatti riphee kan taa'u akka ta'e seera uumamaa boqonnaa 4:7 irratti Qaayiniin akkas jedhe cubbuun balbala kee duratti riphee si eegaa jira waan ta'eef ka'iit irratti moo'e yookaan ta'an irree irratti godhadhu. Akkas irratti moonee of godhii jechaadha. Kanaaf riphee namoota kana eeggatu namoonni osoo hin beekin dhaqanii kiyyoo isaa keessa kan galaniif hidhaa isaa keessa kan galaniif garuu riphee kan nama eeggatu ta'ee taa'eera. Kana qofaas miti garaa namaa keessaa kan burquudha. Yeroo baay'ee cubbuun gochaa fi yaadota bakkeedhaa dhufan qofa nutti fakkaataa ture. Garuu isa miti wanti hamaan hundinuu garaa namaa keessaa dhufaa jee fedha hamaa keessaa dhufuu jechaadha cubbuun kan ittiin ta'e. Isa jalqabate bu'aa dharraa yookaan kajeellaadhaa ta'eera. Obboleessi keenya Yaaqoob boqonnaa 1:15 irratti akka inni kaayetti yoo ta'e dharraa foonirraa dhufu isa du'a dhalchu ta'ee kaayeraa jechaadha. Dharraadha. Inni gara biraa karaa dhaalmaa yookaan ta'an abbaarraa daddarbaa kan dhufe ta'uusaa macaafi qulqulluun kutaa hedduurra kaayeraa jechaadha. Wayyuu Holistic Media. Cubbuu hoggulaallu macaafa keessatti bifa kanaan nama jalqaba hojjete qaama hojjechiise amma immoo burqaan isaanii eessa akka ta'ee fi bifa akkamiin akka hojjetaman arginaa jechaadha. Cubbuu biyya lafaa kana keessatti kan hin godhin yoo jiraate Kiristoos qofa akka ta'e kitaabni qulqulluun nutti hima. Cubbuudhaan kan hafe waan hundumaan luba akka keenyatti qoramee ilaalamee qabnaa jaa. Luba qorameedha, luba ilaalameedha. Maaliif cubbuurraan kan hafe cubbuuturraa dhibe malee jaa afaan Oromootiin jecha. Cubbuutu irratti hin argamini malee cubbuutu isa keessa hin jirre malee akka jechuuti yaadisa kanarraan kan hafe waan hundumaan akka keenya kan qorame luba olaanaa qabnaa jedha jechaadha. Bu'aawwan cubbuudhaa macaafa keessatti ta'an kitaaba qulqulluu keessatti ta'an baay'eetu jira. Hundasaa kaasnee fixuu yoo dandeenyellee bu'aan cubbuu eega cubbuu hojjetan booda inni jalqabaa Waaqayyotti addaan nama baasa. Eegasii booda mootummaa Waaqayyotti addaan nama baasa. Du'a fooniif fida. Dheekkamsa Waaqayyoo jala nama jiraachisa. Abaarsa jala nama galchaa. Biyya lafaa kana irratti jireenya abaaramaa nama jiraachisaa jireenya gammachuun qabne isa jennu keessumaa ammoo addatti balaa wantoota garaagaraa dhukkubaan wal qabatan garaagaraa bu'aa cubbuu ta'anii macaafa kitaaba qulqulluu keessa ta'aniiru murtoo Waaqayyo yookaan ta'an firdii boru Waaqayyo dabarsuuf jiru jala kan nama galchu ta'ee taa'eera jechaadha. Kanaanis addunyaa dhufuuf jirtutti adabbiidhaaf kan kaa'ame ta'uu isaatiin taa'ee jechaadha. Kitaaba qulqulluu keenya keessatti cubbuun humni isaa sadi ta'ee taa'ee jira. Humni cubbuu ilmaan namaa hojjechiisu jechaadha. Namoonni akka cubbuu hojjetan kan godhu. Inni tokko seexana. Inni abbaa cubbuutii warri isa hordofan cubbuu akka hojjetan kakaasa. Inni lammaffaa seera. Kanaaf barreessichi maal jaa osoo seerri hin jiru ta'ee ani waan cubbuun ta'eyyuu hin beekun ture jaa. Humna kan godhachiisu ta'ee taa'e. Humni cubbuu namni ittiin hojjetu seera akka ta'ee taa'e jechaadha. Inni sadaffaadha cubbuu kan nama hojjechiisu fedha hamaa isa jennuudha. Fedha warri kan Kiristoos Yesuus ta'an foon fedha isa hamaa waliin maal godhaniiru fannisaniiru jaa. Foon keessan fedha hamaa fedha inni barbaachisu sana akka hojjetuuf inni eeyyaminaafis jaa warra Galaatiyaa irratti gulaallu lameenuu. So Kiristoosii warri amanu fedha hamaa kana wajjin qabsiisee waan sadiitu ta'e. Tokko warri kan Kiristoos Yesuus ta'an foon fedha isaa hamaa wajjin fannisan jaa. Lammaffaa foon fedha isaa akka hojjetu eeyyaminaaf jaa. Sadaffaa dhagnoota cubbuutti isin geessan ajjeesaa jaa. Bifa kanaan taa'ee jechaadha. Haa ta'u Yesuus akka barsiisetti cubbuun dhiifama hin qabne jechuudhaan taa'ee tokko jiranis hafuura qulqulluu arrabsuudha jechaadha. Inni kun maal jechuudha? Hojii yookaan waamina yookaan tajaajila hafuurri qulqulluun kannuu mormuu isa jennuuni jechaadha. Haa ta'u cubbuun akkaataa qabiyyee isaatiin kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis adda adda. Garuutu immoo bu'aa isaatiin tokkuma. Bu'aan isaa maali? Waaqayyoota addaan bahuudha jechaadha dhumarra. Maalree cubbuu wajjin kan wal qabatu kitaabni qulqulluun keenya kana hunda kaasee qorumsoota gara cubbuutitti ilmaan namaatti hin dhaqan baay'ee keessaa inni hamaan isa foon keessaa dhufu. Seexaanarraa Kiristoos bilisa nu baaseera baaneerra isa biyya lafaa keessatti waan jirurraa kan keen dhufee jireenya keenya miidhuutti akka hin deebineef ayyaana nuuf kenneera. Isa keessa keenyaa garuu dhoowwuuf ajaja nuu kenne.
Kanaaf barreessichi waaqayyoon si waame qulqulluu akkuma ta'e isinis jireenya keessan guutuun qulqulluu taa'u gujoo ga'een namaa isa foonii wajjin wal qabate jira jecha. Foonii wajjin isa wal qabatutti ga'eenuu qaba. Kanaaf kitaaba qulqulluu keenya keessaa isaan kana arginaa jechaadha. Egaa gara kutaa reefuun tana ka'umsa godhadheetti deebinee yaada keenya ogguni filaallu. Wayyuu Holistic Media. Kutaa reefuun tana dubbisee irratti jechoota lamaatu jira. Innis tokko nama cubbuu godheef hojjeteef kadhachuu lammaffaa immoo hin kadhatinaa isa jedhudha. Maal jechuudhaan kaaya obboleessi isaa cubbuu du'a bara baraatti nama hin geessine otoo hojjetu namni argee maal godhu haa kadhatuufi. Inni gara biraa immoo nama obboleessi isaa cubbuu du'a bara baraatti nama geessu osoo hojjetu argee haa kadhatu hin jedhu jaa. Cubbuun du'a bara baraa nama geessu jira kan nama hin geessine jira jaa. Maali cubbuun du'a bara baraa nama hin geessine jedhamee kan taa'e? Haa kadhatamu kan jee cubbuu sababii lamaaf dhufan akka ta'e sadeen tokko godhuu dandeenya jira jechaadha. Inni jalqabaa cubbuu sababii dadhabbii fooniitiif nami hojjetudha. Inni lammaffaa cubbuu dogongoraan hojjetanidha. Inni sadaffaadhaa cubbuu beekumsaan malee hojjetanidha. So cubbuuwwan kanneen maal ta'utu irra jiraata? Kadhatamee namoonni san ayyaana waaqayyo jala of galchanii waan san irraa bilisa ba'uu qaban qalbii geeddaratanii waan san keessaa deebi'uu danda'an. Kitaaba qulqulluun keenya ifatti akka kaayatti namni dogongoraan yookaan taan beekumsa dhabuun yookaan taan dadhabbiin cubbuu hojjete yaada garaasaa geeddaratee akka deebi'u Yohaannis ergaa isaa isa jalqabaarra kaaya. Nuti isaa wajjin tokkummaa qabna jecha yoo dukkana keessa deddeebinee matumaa isan beeknu jeeti kanaanis waan lama wal qabsee kaasa. Akkuma inni ifa keessa jiru nuyi akka ifa keessa jiraannu kaase garuu yoo niifi cubbuu hojjenne tarii argitanii sababii dadhabbii sababii dogongoraaf sababii beekumsa dhabaa jechaadha. Yoo niifi cubbuu hojjenne maal jechuudhaan kaa'e jechuudha. Yoo cubbuu hojjenne dhiigni ilma isaa kan Yesuusis cubbuu hundumaatti nama qulleessaa. Yoo nuyi cubbuu keenya isatti himannee karaa keenya isaa hamaarraas deebine inni cubbuu keenya nuuf dhiisuuf hammeenya hundumaattis nu qulleessuuf amanamaa fi qajeelaadha. Maal godhuudhaan waan lameen jechuu tokko himachuu lammaffaarraa deebi'uu jechuudha. Cubbuun karaa kamiinillee beekumsa dhabuun dogongoraanii fi kufaatiidhaan yookaan dadhabbiidhaan hojjetamu waan lameen kanaan dirqama deebi'amuu qaba. Himachuu Yaaqoob cubbuu keessa walitti madhaa akka isiniin dhiifamuuf jaa. Yohaannis waaqayyotti madhaa jaa. Lameenuu addaan bahanii walitti himachuudhaan qalbii geeddarachuudhaatti of fiduun barbaachisaadha. Gooftaatti himachuudhaan qalbii geeddarachuutti of fiduun barbaachisaadha. Inni lammaffaadhaan dhiisuudha. Kaleessaas godhanii cubbuu keessa jiraatanii arraas cubbuu keessa jiraatanii warri jiraatan jiru. Akkuma niifi waan qalbii geeddarannaan kun eeyyama cubbuu hojjechuudhaaf kenname akka laayisansii wayiitti warri ilaalan jiru. Kummatumaa fudhatama hin qabu. Kitaabni qulqulluun akkasiin nun barsiisu. So maaltu nurraa eegama? Nami cubbuu dogongoraan beekumsa dhabuudhaan yookaan dadhabbiidhaan hojjete himachuudhaan karaa hamaa sanirraa deebi'uu qaba. Namoonni baay'een yeroo irraa warra qalbii geeddaratan osoo hin ta'in yaada garaa isaanii geeddaratan osoo hin ta'in warra riipoortii dhiyeessanidha. Ilaa yaa waaqayyo kaleessa kanaan godhee beeki dheengadda kanaan godhee beeki akka waan inni hin beeknetti riipoortii isaaf dhiyeessan. Waaqayyo waaqa riipoortii barbaadu miti. Waaqa wantichatti gaabbuu keenya wanticharraa deebi'uu keenyas barbaadudha. Nami itti gaabbuun gaariidha. Itti irraa deebi'uun gaariidha. Namni immoo riipoortii dhiyeessuun gaarii miti. Yaa gooftaa kaleessa kanaan godhee naa dhiisi, dheengadda kanaan godhee naa dhiisi, arra kanaan godhee naa dhiisi. Waaqayyoo riipoortii miti kan nurraa barbaadu. Wantichi dogongora ta'uusaa amanuu keenya barbaada jalqaba. Eegas yoo dhiisu. So cubbuun du'a bara baraan nama hin geessine isa kana. Akkamitti keessaa fagaanna ree cubbuu kanarraa hojjenne karaa ammaa keenyeen. Cubbuun du'a bara baraan nama geessoo maali? Kitaaba qulqulluun keenya cubbuu du'a bara baraan nama geessu jedhaman afurii ol kaasa. Garuu sadii ifatti taawwaan jiraniif isaanumaan gabaabsee kaasa. Inni jalqabaa eega Kiristoos amananii fayyanii kan jiru waan ta'eef warri sadeen isaan kaasa. Inni jalqabaa nami Kiristoos Yesuusitti amanee fayye ija jireenyaa nama amanirraa eegamu godhachuu dhabuudha. Namoonni baay'een amananii fayyaniiru garuu karaa kaleessaa, amala kaleessaa, shaakala kaleessaa, jireenya kaleessaa keessaa matuma hin deebine achuma jiran. So warri kun maali? Warri ijaan godhannedha. Kanaaf Yohaannis inni cuuphaan Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti hogguu dubbatu maal jaa? Kunoo ammoo mallee qottoon jirma mukaa irra taa'eera. Muka ija gaariin godhanne hundumaa ni muraa. Warra akkasittis walitti qabee ibidda naqaa jaanni waan ittiin midhaan isaa qulleessu waan isaa harka jiruuf. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 15 irratti hogguun ifa kaasuu wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irratti kutaa nuti arginu keessatti ani muka wayinii isa jiraataadha jee. Isin dameelee kiyya jee kaasee fide dameen utuu anatti jiru
ija gaariin godhanne hundinuu damee warra akkasii ni qeexxaamanii yookaan ni muramanii damee warra akkasiitis ergamoonni walitti qabanii ibidda naqanii jechuun kaa'e. Kan argisiisu kana duuba damee ija godhanne hundumaa maal godhu walitti qabanii ibiddatti akka naqanidha. Amantootaan jee ani muka wayiniiti jee isin damee kiyyaa jee warra bakkee jiru miti kana kan jedhe warra keessa jiru ija jireenyaa nama fayyee hin qabne ija jireenyaa inni jennu isa Galaatiyaa irra taa'ee jiru dabalatee qajeellinaaf qulqullummaa dhugaadhaa biraa macaafa keessatti tarreeffaman hundumaa nami kanan godhanne muramuuf jiraadha Yesuus. Inumaa obboleessa keenya barreessaan yookaan ta'an abbaan ergaa gara warra Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 7 kaasnee oggulaallu lafti yeroo hundumaa bokkaan irratti roobuu jaa amantoota jireenya isaanii dhiise lafti yeroo hundumaa bokkaan waaqa irratti roobu warra isii qotatuufis midhaan faayidaa qabu kannitu waaqa biraa eebba argachuuf jirti. Qoraattii fi baala waraantii yookaan baastu ta'e garuu abaaramuuf jirti raawwii isheetis gubachuudha jechuudhaan kaa'e. Kan argisiisu amananii fayyanii ija jireenyaa nama amanee warra hin godhanne hafuurri qulqulluun osoo itti roobsu dubbiin waaqayyoo osoo itti roobsu barsiisi garaagaraa osoo itti roobu qajeellummaan osoo itti gorfamu qulqullummaan osoo barsiifamu warri jireenya saniin godhanne fayyanii amananii fayyanii jireenya nama fayyeessan argatanii garuu ija jireenya nama fayyee hin qabne akka muramuuf jiran akka barbadaa'uuf jiran akka ibiddatti naqamuuf jiran kaasaa jechaadha. Wayyuu Holistic Media. Inni lamaffaadhaa cubbuun bara baraan nama geessu maali jennee gulaallu Kiristoos Yesuusin amananii eega beekanii booda beekumsaan karooraan itti yaadanii ta'ee jaanii cubbuu hojjetamuudha. Kanaaf barreessummaan ergaa warra Ibroota boqonnaa 10 irra deemnee gulaallu lakkoofsa 26 kaasee akkas jechuudhaan kaasa. Nuyi dhugaa hubannee erga beeknee booddee jaallannee beekaa cubbuu yoo hojjenne aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu si'achi hin jiru. Firdii fi ibiddi hinaaffaa inni warra waaqayyoo morman gubu garuu sodaadhaan eeggatamaa jira. Namni seera Musee hojiirra akka oolle godhe dhuga baatonni 2 yookiin 3 erga dhugaatti ba'anii o'a malee in ajjeefama. Namni ilma waaqayyootti miila isaa haxaatu namni dhiiga kakuu isattiin qullaa'e sana waan xuraatti lakkaa'u hafuura ayyaana namaaf kennu isa arrabsuufis adaba isa irraa hammaatu hammamiitu isaaf mala jettanii yaadduree. Sokoon hundi kan argisiisu duubsaa kan jiru namni eeganii fi fayyee booda beekumsa dhugaa isa gaasan eega argatee booda beekumsaan karooraan pilaand godhee dhaqee cubbuu keessa jiraatu kan dadhabbiin hin ta'in kan dogongoraan hin ta'in kan wallaalaan hin ta'in itti yaadee makarooraan dhaqee cubbuu hojjetu gubachuuf jiraadha. Gubachuu qofa miti ibidda diinna waaqayyo nyaatuutu ol kaameefii jiraadha. Aarsaan sababii cubbuutiif nama akkasiif lammaffaa dhiyaatu hin jiruudha. Beekumsaan deebi'ee ilma waaqayyoo titti dhiiga ilma waaqayyoo isa qulleessetti miila haqate hafuura ayyaana namaaf kennu deebi'ee arrabse salphise. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti teejaanii karooraan itti yaadanii cubbuu hojjetanii deebi'anii dhufanii beekamtii cubbuu saniidha cubbuudhaaf kanneen eega hojjetanii booda waaqayyo duratti ba'uutu jira. Waaqayyo waaqa namaa dhiisuudha eeyyee garuu waaqayyo waaqa cubbuuf osoo hin ta'in cubbamoota cubbuurraa deebi'aniif beekamtii kenneedha. Cubbamoota cubbuu keessa jiraataniif miti waaqayyo beekamtii kan kenne cubbamoota cubbuurraa deebi'aniif baay'een namaa biyya keenya keessatti isa keessa jiraata. Dhugaatiidhaan ejjaan sirbaan waan garagaraan faalamaadha dhaloonni keenya baay'een garuu yoo dhaqxanii ilaaltan duuba isaanii maaltu jira hoggettan isaan waaqayyoon beekamtii cubbuudhaaf akka isaaniif kenneen lakkaan waaqayyo kaleessaas beekamtii cubbuuf hin kennine arraas hin kennine boriis hin kennu barabaraanis hin kennu maaliif jennaan waaqayyo cubbamoota warra deebi'aniif beekamtii kenneera. Cubbamoota cubbuu keessa jiraniif beekamtiin kanneen firdiitu eeggata jechuudha malee. Kanaaf isa kana beekuutu barbaachisaa jechaadha. Akka amantootaatitti akka namaatitti namni tokko eega Kiristoos Yesuus amanee fayye beekumsa fayyinaa eega argate beekumsa dhugaa eega argate beekumsaan karooraan itti yaadee osoonii fi isaaf galuu dhaqee keessa jiraata taanaan waaqayyo aarsaa sababii cubbuutiif lammaffaa dhiyeessuu hin qabu. Yesuus yeroo tokkoof dhumaaf dhiyeessee bee waan ta'eef. Naafi isa kana beekuutu barbaachisaadha jecha akka kitaabarraa arginutti. Inni gara biraaf sadaffaa cubbuun bara baraatti nama geessu maali jennee gulaallu asumatti barreessichi erguma warra Ibrootaa kanarratti yaada kaasuun kaasa. Ibrootuma boqonnaa 6 lakkoofsa
afurii kaasee hamma jaatitti jechi jiru maal jaa warri ga'an yoo garagalan kuni ganuu isa jennu inni jalqabaa maal jenne ija jireenya amanaa irraa eegamu godhachuu dhabuudha jenne inni lammaffaadha beekumsaan itti citanii jiraachuudha beekumsaan karooraan cubbutti citanii jiraachuu inni sadaffaa amantii ganuudha yookaan kiristoosiin gananii deemuudha kanaaf kitaabni maal jaa warri ga'an yoo garagalan immoo attamitti isaan deebisuu hin danda'amre isaaniif takka ifeeraaf isaan kennaa waaqa irraa mi'eeffataniiru hafuura qulqulluutti hirmaataniiru gaarummaa dubbii waaqayyoof humni bara isa dhufuuf jiru isaanitti dhaga'ameera warri akkasii kun amantii irraa garagalaan deebi'anii yaada garaa isaanii geeddarachuudhaaf haareeffamuu hin danda'an isaan ofuma isaaniitti ilma waaqayyoo deebisanii fannisaniiru mul'isattis isa tuffachiisaniiru deebi'anii warra yaada garaa geeddarachuu hin dandeenye deebi'anii warra jireenya qalbii geeddarannaa keessa jiraachuu hin dandeenye jee kan kaayu warra eega ga'anii amantii irraa garagalanidha. Namoonni baay'een charchi keessa amantii keessa waggaa dheeraa turan deebi'anii kiristoosiin gananii deeman deebi'anii fayyuu hin danda'an. Carraa fayyinaa isaanii dabarsanii kannaniiru jecha akka kutaa kanarraa arginutti kan qofa miti. Egaa warra sadeen amanee fayyeef cubbuun du'a bara baraatitti nama geessu inni guddaan warraan amanne bakkee jirudha. Kiristoos ala warri jiran cubbuu jala jiran du'a bara baraa malee jireenya miti isaan eeggatu. Namni Kiristoosiin jiru karaa mataa isaa keessa jiraatu akkuma qabu namni Kiristoosiin hin jirres karaa mataa isaa keessa jiraatu qaba. Cubbuun waaqayyo ilmaan namaaf hin dhiisne guddaan tokko warra bakkee jirurra kan jirudha. Innis maali Kiristoos amanuu dhabu osoo waaqayyo kannee jiru osoo jireenya ittiin kannee jiru. Egaa kana ta'e kiristiyaanonni cubbuu keessa deddeebi'an abdii maal qabarre? Kiristiyaanonni cubbuu keessa deddeebi'an abdii lama qabu yeroo hundumaa. Abdiin jalqabaa humna waaqayyoo ayyaana waaqayyoo hafuura waaqayyootitti siquudhaan cubbuu sanirraa deebi'uudhaaf humni isaan gargaaru dhiigni Kiristoos inni haaraan ganamuu isaan qulleessu isaan dura taa'ee jira abdiin keenya kana kaleessa dheengadda cubbuu keessa jiran arra dadhabbii garaagaraa keessa jiran rakkinaa keessa jiran arraas humni ayyaana waaqayyoo humni hafuura waaqayyoo humni kannaa waaqayyoo humni dhiiga Kiristoos arraas as taa'eera carraa qabdan daftanii deebi'uudhaaf inni lammaffaadha carraan nuti qabnu maal yogguu jennee yaannu carraan nuti qabnu arruma dhagna keenya eenyummaa keenya jireenya keenya waan hamaatti dhaquurraa dhowwuu jechaadha guddaan isin jaalladha warri dadhabeef keessa jiru keessaa deebi'uuf kannaawwan waaqayyo kannee kan akka hafuura qulqulluu ayyaana isaa tolli isaa kun gaarummaan isaa dhiigi Kiristoos arraas oowaa ta'ee taa'eera warri immoo keessa hin jirre carraan qabu yoo jiraate akka keessa hin jirre saniif foon isaanii jireenya isaanii qabanii jiraachuudha jecha. Wayyuu Holistic Media. Akka cubbutti hin galleef amantoonni baay'ee eeggachuu qaban. Cubbuun yeroo seentu limmoo taateetti nama galti. Yeroo baatu garuu humna nama ajjeesudha. Yeroo raawwatan waan gammachuu, waan miiraa, yeroo bu'aa isaa hammatan ammoo waan du'aa, waan barbaraaf baduuti. Amantoonni jireenya cubburraa deebi'anii qullaa uummata akka jiraataniif waaqayyo arras hafuura isaa kanneera, sagalee isaa kanneera, ayyaana isaa kanneera, barsiisota tajaajiltoota karaa kanaan nu gorsan nu kanneera, waldaa keessatti dhiigaaf foon Kiristoosiin of eegnu nuuf kenneera, waldaa keessatti dubbii waaqayyootiin guyyuu qulloofnu, hafuura waaqayyootiin guyyuu jajjabaannu, ayyaana waaqayyootiin guyyuu humnaan kaanu nuuf kenneera. Egaa qulqullummaan cubburraa deebi'uudhaa amantoota biratti filannoo osoo hin ta'in dirqama. Amantoonni cubburraa deebi'uu akka filannoo tokko lama jaanii kaanitti hin qaban akka maalitti malee akka dirqama yeroo tokkoof yeroo dhumaatiif irraa deebi'uuf itti kannameetitti yaadutu irra jira. Kanaaf qulqullummaatti cubburraa deebi'uudhaan jiraachuuf waaqayyo nu waameera kan akka jiraannu waaqayyo nu gargaaru barreessicha kanaaf waaqayyo cubbuttee osoo hin ta'in qullaa'ummaatti akka jiraannuuf nu waamee jira. Akkasanitti akka jiraannu nuuf haa ta'u waaqayyo isin eebbisu kutaatti aanutti deebinee qullaa'ummaa wajjin wal qabatee qulqullummaa amantii qulqullummaa fayyinaa waan garaagaraa wal qabatu biraa dabarree waan kaasnuuf barsiisa qulqulluu keessa jiraachuus waan kaasnuuf hanga kutaa sanii wal arginutti waaqayyo isin eebbisu barsiisa kanaan kan isin wajjin ture an hojjetaa wangeelaa Abdusalaam Ruduwaani akkasumas ogeessa kaameraa obboleessa keenya Naa'ol Goobanaa wajjin ta'uudhaan egaa kun Wayyuu Holistic Mediaadha akkuma yeroo kaan isin beeksisnu arraas media kana subscribe godhuun like share godhuudhaan namoota bira ergaansa akka ga'u godhu YouTube kanarratti namoota afeeruudhaan barsiisa kana akka hirmaatan akka gargaartan namoota as akka waamtan kabajaadhaan afeerraa jaalalaa isiniif dhiyeessina waaqayyo isin eebbisu kutaatti aanu nan wal arginutti waaqayyo bu'uuf galuu keessan eebbisu jireenya gaarii yeroo hojii gaarii tajaajila gaarii boqonnaa gaarii qabaadha. Wayyuu Holistic Media.